Raadiyoo Simbirtuu. Guyyaan jimaata gaafa amajjii 14 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtanitti dambalii qilleensarraan simbiraa ga'u. Kun qophii simbirtuu gaafa kamisa karaa marsariitii simbirtuu.com kan darbudha. Qophii keenyaarraa akkuma innaa kaanii oduutiin tokko jennee eegalle qophii addaa tokko isinii dhiyeessina. Qophiin addaa keenyaa kan inni xiyyeeffatu ayyaana waraana bilisummaa Oromoottidha. Oduun keenya immoo bal'aan waa'ee haala yeroo ammaa Amboorratti xiyyeeffata. Waan adda addaa qabna garuu hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Sirboota isin bohaarsanis qabna. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudha amma oduu isinitti hima. Amajjii 11 irraa kaasee magaalaan Amboo fi jiraattonni ishee golamaa jiru. Yeroo ammaa kana waraanni Itoophiyaa 12,000 caalan magaalattii keessa qubataniiru. Kaleessa immoo xiyyaarri irra naanna'aa bule. Uummanni Amboo reeffa mucaasaa Abdataa Ollaansaa akka bahee hin awwaalanneef dhorkame kaleessa. Abdataan kan inni ajjeefame summii waraanameetu jedhame. Mana fincaanii mana yaalaa Amboo keessatti Oromoon tokko ajjeefamee argame booda garuu reeffisaa dhokfame waraana Itoophiyaatiin fuudhame. Yuunivarsiitii Amboo damee Awaaroo duubatti reeffi namoota du'anii guyyaa guyyaadhaan argamaa jiraachuutu himamaa jira. Haalli magaalaan Amboo keessa jirtu bal'ina isaa nama nutti himu sararraatii qabna. Nageenyaaf jecha maqaa isaa kan hin oofne. Ishiin jalqabdee amajjii 11 irraa kaasteedha. Amboo damee Awaaroo mormii dhageessisaa bulanii guyyaa kaleessaa kana mormii irra oolanii halkanidha. Kanaafuu waraanaa itti seenee barattoota baay'ee reebee miidhaa guddaa irraan ka'ee isaan kaanidha kan inni jiru. Guyyaa kaleessaa kana immoo dargaggoo Abdataa Ollaansaa kan jedhamu ijaa magaalaa kanaatiin ji'a adoolessaa darbe baatu ja'an dura xiqqaa mootummaa kanaatiin qabamee mana hidhaa mootummaa wayyaanii waan kalaawii ture achi galamsoo geessanii galamsoodha ammoo as deebisanii dhukkubsannaan hospitaala Phaawulositti yaalamaa ture achitti summiidhaan waraanamee mucaan sun wareegame. Summii sun qaama isaa keessa deemee summii sun raammoo funyaan isaa keessaan adeemudha yaa'udha mucaa sana kan taasisan achi booddee guyyaa kaleessaa reeffa isaa hin kenninu jedhanii maatii isaallee rakkisaadha kan turan. Federaala biraa waraqan mootummaa Oromiyaan itti malee lakkii federaala miti mootummaa Oromiyaa biraa waraqan immoo lakkii federaala malee miti quban qabnatu jedhanii maatii isaanii illee reeffa kennuu isaanii guyyaa kaleessaa guutuu reeffa kadhadhaadha kan isaan oolan. Maatiin guyyaa kaleessaa sa'a 10 irraa kaasee hospitaalaa gadi lakkifame. Yeroodhuma inni hospitaalaa gadi lakkifame jedhutti uummanni magaalaa Amboo kaan guddaan namni fi daldaalaan hojjetaan namni baadiyyaatti namni hundumti daandii asfaaltiitti sa'aatii 10 kaasee jechaadha. Reeffi kun galmee Amboo galee sa'aatii 12 irratti amma sa'aatii 12 kana irratti otoo hin dadhabin uummanni kun daandiitti bahee waliin amma seensa magaalaatti deemee amma seensa magaalaatti ol baheeti reeffa mucaa kanaa dhaadannoodhaan fuudhamee kabajaan gara maatii isaatiitti deemaa otoo jiranii haala yeroo uummanni Oromoo keessa jiru irratti dhaadannoo guddaatu dhageessifame. Akkuma beekan uummanni Amboo baranaa sagaleen isaa karaa dhaga'amu dhabee ukkaanfamee waraanaatiin miidhaa guddaa jala ture. Kaleessa garuu uummanni yaa'ee tokkummaadhaan sagalee isaa dhageessifate. Haa uummanni reeffa kana wajjin gara mana deemaa jiru duubaan inni waraanaa dhukaasa kan bira irratti banee jira. Dhukaasa irratti bananii boombii aara sumaa qabdu sanallee uummata irratti gadhiisanii uummata irraan balaa guddaa kan isaan geeffame. Eedaa mucaan tokko rukutamee mucaa waggaa 15 har'a hospitaala kanadha. Hospitaala Ambootti yeroo ammaa kana yaalamaa jira. Manni yaalisummaa sana miidhamee lakkoofsaan qabu halkan edaa jechaadha. Uummata guddaadha. Halkan isa edaa kana dabalataan immoo inni waraanaallee magaalaa kanatti dabalataan kan argamu. Xiyyaaraan illee magaalaa kana naannaadha kan isaan bulan halkan edaa jechaadha. Xiyyaaraan uummata beeksisuudhaaf illee haa ta'u humna waraanaa dabalachuufis illee haa ta'u
halkanidhaa kana inni waraanaa akkasitti xiyyaaraan illee magaalattii kana marsaadha kan bira. Halkanidhaa kana dabalataan barattoota yuunivarsiitii Awwaaroo dabadabanii barataan achittiin mikaan qaamaa hir'atee mikaan ciccabeedha yeroo ammaa kana barataan kan jiru. Isa bira darbinne kaleessa sagaleessaa kana barataa reeffisa yuunivarsiitii Awwaaroo damee Awwaaroo duubatti reeffi namaa qaban eenyummaan isaa hin beekamne yoom akka beekamne ajjeesanillee reeffallee namaa dhiisuu iddoon danda'amne irra sadarkaa kanarra jira jechaadha. Reeffi namaa guyyaa guyyaadhaan inni argamaa jiru. Kanuma walqabatee galgala edaa kana irra bulanii maatii mucaa abdataa mucaa wareegame kanaa jechaadha. Isaan doorsisanii organama haa ta'u uummanni yaa'ee awwaaluu qabna. Kanammoo dirqama gochuu qabdu jedhanii waraanaatiin doorsifamaadha kan bulan maatiin du'arra ta'u jiran erga du'arra ta'u jiran achi booddee maatiin lachii firramma dhufee naa ba'utti amma lammiin ba'ee ba'utti ani nawwalladhuudhaan dirqisiisanii naani humni waraanaa isi ajaa'iba kaleessa ergaree fi jalqabe makarayyaa fi jalqabe kallattii arfanii qe'ee warra reessitti galee qe'ee warra abdataa kana marseedha inni jiru jechaadha marsee ture. Achi ganamaani uummanni boo'icha yoo birmachuudha dhaqu boo'icha qe'ee warra du'aa sana dhaqu makatti siquudhaawwanii uummata dabadabanii inni waraanaa achi hiriyate achi booddee uummanni iddoodhuma awwaalchaatti deebiidha gara awwaalchaatti sanii deema kan jedhu sodaa waan qabaniif achiin daandii hundumaa cufanii nama gara bataskaanaa deemu nama gara warra du'aa sanaa deemu nama hundumaa reebaa ari'ataadhaan daandii darba dhorkaadha kan isaan turan hin danda'amu gara mana warra awwaalcha sana deemuu fi gara bataskaanaa deemu tasumaa akka hin danda'amne jedhamee akkuma ta'u ta'ee yeroo uummanni reeffa fuudhanii yemmuu isaan deeman uummanni akkuma dhaga'utti walitti dhufee reeffa kana geessuu qabna awwaalcha isaa irratti argamu kan uummanni yoo yaa'u daandiitti ammas konkolaataadhuma reeffitti jiru konkolaataadhuma reeffatti hin baatanii deeman keessa kaa'aniitu inni waraanaa uummatatti dhukaafatan. Kan nama ajaa'ibu reeffa wajjin reeffarra taa'e sanduuqa reeffarra taa'e uummata boo'u abbaa boo'utti indabbileettii boochuutti lammii yaa'ee boo'utti dhukaasa irratti bananii achi booddee uummanni addaan reeffa gateellee baqate jechaadha. Iddoon waan adda gaarii kan jedhamu tokko jirti bulchiisuma magaalaa kanaa booddee duuba jirti achirratti uummatatti dhukaasatanii suura ababaa mucaa kanaa qabatanii deeman uummanni addaan tiisee gaddeetiin baqate lubbuusaa oolfachuudhaaf namoonni tu'amee gaggaraa siyaasa ammataan baqate achi booddee dursanii ammas gara awwaalchaatti deemamaa waan jiruuf awwaalcha biraatti namni hin geenye ammas dursanii dura goranii uummatarra ittisanii haa ta'uuti akkuma ta'utti uummanni karaa danda'e maraan dursee iddoo awwaalchaa kana qaqqabe dursee awwaalchaa kana iddoo awwaalchaa kana qaqqabee reeffa kana eegee reeffa kana dhaqanneetii awwaale irra caala humna waraanaa jechuun hin danda'ama. Uummanni argamuu qabu hiriyaan ba'uu fi qabu lammiin ba'ee fi awwaallettu qabu awwaallechuu hin dandeenye. Humni waraanaa dursee achittis argamee uummata ittisee ammas uummanni hamma danda'u dursee iddoo sana qabatee awwaalcha sana irratti argamee awwaalcha sana yeroo gaddeebi namni takka jaarsa jaartiis warra fira mucaan galaa eenyu haa ta'u jedhame namni hundumtii daandii tokkorra haa ta'u walirraa hin jirre iddoo tokkotti duunaa sagalee keenya dhageessifachuu qabna jedhanitti erga awwaalanis uummanni sagalee isa dhageessifachaa daandii irratti akkas dhufu bulchiinsa magaalaa fi akka bulchiinsa godinaa biraa yeroo inni gahu ammas dhukaas irratti bananii uummata irratti dhukaasuma irratti bananii aarasummaa sana uummatatti gadhiisanii uummanni addaan bitteennee achi booddee namoonni baay'eedha kan isaan miidhamanii yeroo kana amma yoo xiqqaatee agaazisummaa kanaan kan reebichaan isaa ta'u namoonni rasaasa irra godhamanii hospitaala ambootti yaalamaa jiran yoo xiqqaate amma akka raajaa fardaban nama 15 ta'uu jechaadha nama 15 yoo xiqqaate isa kanaa eenyummaa isaanii adda baafachuu hin dandeenye eenyummaa isaanii adda baasuu hin dandeenye humna waraanaatu kutaa isaan irrachiisan irra jiran nama kamiyyuu seensisuun hin danda'amu ogeessa yaalaa isaaniitti ramadanii irraan kanatti namni biraallee gorsan achiillee adda baasanii akkamitti himanii fi nama isaa ramadanii ala namni biraatti hin danda'u. Inni kan biraa humna ibsaa bulchiinsa magaalittii achuma bulchiinsa godinaa biratti kan argamtu keessatti reeffi namaa baqate namni illee baqatee waajjira sana seenee waajjira sana keessatti illee reeffi namaa illee yeroo ammaa kana argameedha kan inni jiru.
mana fincaaniitti ajjeesanii mana fincaaniitti reeffa namaa goggogaanii gatanii karratti cufanii namni mana fincaanii arguudhaaf otoo deemu achi keessatti reeffa argame. Sagana eenyummaan nama sanaa hin beekamne amma ammaatti eenyu akka ta'e reeffa isaallee kan nama ajaa'ibu yeroo ammaa kana immoo reeffa nama sanaallee fuudhanii balleessanii eessa akka inni jiru eenyu harka akka inni jiru illee hin beekne eenyummaa nama sanaallee wallaalameedha yeroo kana amma kan jiru jechaadha. Maaster pilaaniin Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee guutummaatti akka dhaabbatu dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo ajaje. Taajjabdoon immoo labsiin bahee kun akka inni hafe kan mul'isu miti jedhu. Koreen giddugalaa dhaabbatichaa amajjii 12 bara 2016 akka ibsetti Oromoon pilaanii baafame sanarratti mormii inni dhageessise haqa ta'uusaa amanee fudhachuu beeksise. Waan kana ta'eefis jedhe dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo. Pilaanii qindaa'aa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee akka dhaabbatu faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu hojiirra oolchuudhaaf dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo akka sochiirra jiruu fi labsii haaraa magaalota Oromiyaaf bahe akka irra deebi'ee fooyya'u jedhee ajaje. Xiinxaltoonni immoo fincila xumura gabrummaa deemaa jiru laaffisuudhaaf mala sobamee bahedha malee maaster pilaanii Finfinnee kun hin haqamne jedhu. Warri akkas jedhan tokko labsiin sun dhaabbatee jedha malee hafeera yookaan immoo haqameera hin jenne keessa yookaan immoo yeroo eeggatanii hojiirra oolchuudhaaf jedhu. Lammataa dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo qofaasaa dhaabuudhaaf aangoo hin qabu. Sadaffaa seera Finfinnee laallatu kan baasu federaala malee kanaaf ni jedhame kun sobadha. Arfaffaa gaafichi sirrii erga ta'e warra maqaa isaatiin hidhaman maaliif hidhaatiin baafnee fi lubbuu baheef namootatti gaafataman hin dheerre jechuudhaan labsichi soba ta'uusaa himu. Maaster pilaanii Finfinnee dhaabbateera jedhee kan dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo labse uummanni Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo hin fudhatanii jedhe ABO'n. Inni immoo ibsa roobii kaleessa baaseen maaster pilaanii sana wixinuu fi baasuu keessatti qooda homaa kan hin qabne dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo kaasuufillee aangoo hin qabu jedhe. Itti fufees OPDO'n erga dhalatee kaasee hanga ammaatti dantaa adda bilisummaa uummata Tigraay eegsisaa Oromoo garuu harkota gabrummaa jalatti tiksaa turuu yaadachiise. Maqaa misoomaa fi dimokiraasiitiin labsiilee fakkeessaa wal fakkaatu baasaa bahanii warri dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan jedhe adda bilisummaa Oromoo maaster pilaanii Finfinnee hafuusaa kan ibsuu malu isaan osoo hin taane warra federaalaa isaan ajajaa bahanidha jedhe. Kanaafuu gaaffiin Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa fi gaaffii ofiin of bulchiinsaa waan ta'eef gabrummaan impaayiriitti geessaa waggaa 140 xumuraamma godhamutti diddaan uummataa eegale hin dhaabbatu jedhe. Yuunivarsiitii Haroomayaa fi naannoo isheetti diddaan ammas daran akkuma itti fufetti jira. Dirree Dawaa keessatti barattoonni fincilaa oolanii kaleessa. Barattoonni Yuunivarsiitii Haroomayaa fi damee Dirree Dawaa waraana mootummaa Itoophiyaatiin qabamanii mooraa waraanaa Hursoo keessatti reebamaa bulanii kaleessa. Barattoonni miidhaa isaan irra ga'een madaa'anii fi zaliilaan dadhaban danuudha jedha oduun achi keessaa ba'e. Humnoonni tikaa fi waraanaa barattoota kana qullaa gombisanii reebaa eenyutu isin duuba jira jechuudhaan hiraarsaa jiraachuutu himamaa jira. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa Haroomayaaf naannoo ishee jiranis akkasumatti hidhamaa jiru. Fincilli garuu akkuma itti fufetti jira. Gandoota baadiyyaa Harargee Bahaa fi Harargee Dhiyaa keessa dabballoonni milishoonni gandaa fi waraanni baadiyyaa keessa mana namaarra naanna'uudhaan reebaa doorsisaa fi wal saaxilaa jechuudha rakkisaa jiru jedhu maddeen keenya kan Bordoddee Ciroo fi Haroomayaa. Wallagga Bahaa, Jimmaa, Horroo Guduruu, Qallam Wallaggaa keessatti barattoonni mormii itti fufaa jiru. Hidhaa fi reebbichaanis jiraachuutu himama. Maddeen keenya achirraa akka jedhanitti Wallagga Bahaa magaalaa Gabaa Jimaataatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Girjoo Fittee fincila diddaa gabrummaa firiira baatan jedhamanii hedduun isaanii hidhamaa jiru. Barataa Mohaammed Muusaa kutaa 8ffaarraatti warra qabaman keessaa isa tokkodha. Haati isaallee mucaan kiyya maal balleessa jedhanii waan gaafataniif yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa isaanis wajjin hidhamaniiru jedhame. Godinuma sana Waamaa Hagaloo magaalaa Qasoo keessattillee eengadda fincila diddaa gabrummaa irra deebi'ee ka'eera. Naqamtetti immoo wabootu seene jechuudhaan magaalaa sana keessa karaarraa fi mana jireenyaa irra naanna'uudhaan namoota waraqaa eenyummaa gaafataa jira. Waraanni federaalaa kan hin qabne hidhamaa fi reebamaa jiraachuutti himama. Barattoonni dargee fincila isaanii akkuma itti fufantu dhaga'ama. Jimmatti immoo barattoonni madaahanii mana yaalaa ciisan akka hin gaafatamne dhorkaan darbeera. Gaafa amajjii 10 boombiin mooraa Kittoo Furdaatti darbatameen warri madaahan gaafachuun akka ta'eera jedhe maddi keenya. Yuunivarsiitiin Jimmaa akkuma yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiranii kan biroo waraanaatiin guutee jiraachuutti himama.
Qallam Wallaggaa Anfilloo magaalaa Muuggiittis eengaddarraa kaasee fincilli xumura gabrummaa itti fufeera bifa haaraatiin. Barattoonni Muuggii karaatti yaa'anii gaaffiin Oromoo haa deebi'u jechaa turaniif rasaasni deebii ta'uusaatu dhaga'ama. Hanga oduun kun qophaa'etti lubbuu fi qaamarra miidhaan ga'e garuu hin baramne. Horroo Guduruu magaalaa Haratoo fi Kiiramuuttis haaluma wal fakkaataatu deemaa jira. Haratotti barsiisonnii fi barattoonni gariin barbaadamaa jiru amajjii 12 kaasanii. Kan hidhamanis jiraachuu malee maqaa fi hammisaa hin dheeramne. Kiiramuutti immoo barattoonni sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa ammas itti deebi'anii jiru fincila diddaa gabrummaa kibxata darberraa kaasanii. Guyyaan waraana bilisummaa Oromoo biyya Hoolaand keessatti amajjii 9 bifa ho'aatiin kabajamee oole. Ayyaana kabajame sanarratti waraanni bilisummaa Oromoo irroomsuudhaaf maallaqni hedduu hawaasaatiin gumaatameera. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Misfoortitti kabajame sun bakka hawaasni Oromoo biyyattii keessa jiraatu addatti immoo dargaggoonni hedduun irratti argamanittidha. Ayyaana ho'aa sanarratti viidiyoo waraana bilisummaa Oromoo agarsiifame haamlee namootaa fi abdii bilisummaa hedduu kan dabale ture. Dhaamsa waboos hojiidhaan agarsiisaniiru. Horii gumaachuudhaan isin bira kan jedhan hawaasni achirratti qooda fudhatan. Qabsoo hadhaa waraanni bilisummaa Oromoo godheen Oromoon akka sabaatti har'a jiraate mirgoota amma inni gonfatee jirus bu'aa isaatii kan jedhan dura taa'aan adda bilisummaa Oromoo Koonyaa Neezerlaand obbo Guddataa Shuubee guyyaan waboo kan inni kabajamu wanta lamaafidha jedhan. Guyyaan waboo tokko guyyaa injifannoo mallattoo injifannoo waraana bilisummaa Oromooti. Akkasuma immoo guyyaa kana kabajuun waraana bilisummaa Oromoof haamilee kennuudha, haamilchiisuudha. Hawaasni keenya bakka jiru biyya keessaa biyya alaa bakkuma jirutti yeroo guyyaa kana yaadatu waraanni bilisummaa Oromoo falmaaf dirree jiru haamilee isaa ijaaruudha jechuudha. Guyyaa kana yeroo kabajnu miseensota waraana bilisummaa Oromoo warreen waraana kana gad dhaabanii qabee haga ammaatti qabsoorra yookaan falmaarra warra jiran itti yaadannu ta'a jechuudha. Keessummaa kabajaa ta'anii achirratti kan haasaa godhan obbo Gammadaa Baroodaa barreessaan adda bilisummaa Oromoo kutaa giddugala Awurooppaa yeroo ammaa kana biyya keessatti damee tokkoon qeerroo bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin damee biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo diddaa gabrummaa irratti qabsoo kan isaan gaggeessaa jiran Oromoota raayyaarraa kaasanii kan hanga ammaatti itti fufinsa walii ta'uu ibsan. Addi bilisummaa uummata Tigraay Oromoo irratti lola banee jira kan jedhan obbo Gammadaa Baroodaa duula sanyii balleessu Oromoo irratti labsuudhaaf akka jiru eeranii dargaggoonni Tigraay kanaafis immoo uf qopheessaa jiraachuu himan. Kanaaf Oromoon dhumaatii kana jalaa baraaramuudhaaf akka sabaatti humna hidhatee cimaa tokko yoo qabaate qofaadha jedhan. Uummanni Oromoo yoo arraan tana if jaaree kan hin sossoonotee akka Rwaandaatti dhumaatii hamtuutu nu eeggata. Jenosaayidii hamtuu wayyaaneen nurratti tilmaamaa jirti jechuudha. Dargaggoonni Tigraay yeroo ammaan tanaa mooraa leenjii keessa jiran. Maaliif jenosaayidii ilmaan Oromoo irra gaggeessuuf qophaa'aa jiran. Nuti hoo maal godhaa jirra jennee if ilaaluun barbaachisaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo jabaate ilmaan Oromoo dhumaatii irraa duguggaa sanyii irraa eewaluu danda'a. Namni waraana biyyoolessaa jabaa tokko hin qabne jenosaayidii ifirraa dhaabuu hin danda'u. Dantaa biyyoolessaa ittisuu hin danda'u. Sochiin qeeroon amma biyya keessaa qabsoo karaa nagayaa qabsoo fincila diddaa gabrummaa taasisaa jirtu kun fiinxa bahuu ka danda'u yoo waraanni bilisummaa Oromoo jabaate qofa jeetin amanaan. Yoo kana godhuu baanne wanni nu mudachuuf ta'a yoo warraaqsi bilisummaa Oromoo yeroo ammaan tanaa deemsifamu kun kafiniinee belbelu ta'e wanni mudatu maali? Jenosaayididha. Wayyaaneen jenosaayiduma labsuuf teessi. Yoo Oromoon gamtaadhaan guutummaatti birmatee waraana bilisummaa Oromoo meeshaa hidhachiise fincilli qeerroos galma gahee Oromoonis dafee bakka yaaduu qaqqabaa jedhanis. Ayyaana sana irratti caalbaasiin suuraa eebbisaa addunyaa fi walalooleen adda addaa dhiyaachuun sirna sanaaf miidhagina dabalanii turan. Qabeenya adda bilisummaa uummata Tigraay irratti tarkaanfiin uummataan fudhatamaa jira. Konkolaataan nama fe'u Salaam Baas jedhamu Oromiyaa keessaatii galii argatu mootummaadhaaf meeshaa ittiin bitaa jira jedhamee komatamaa yoo nagaye. Kana malees humnoota tikaa fi waraanaa siivilii tuffisee godinoota Oromiyaa mara keessatti bobbaasee namoota ajjeesisaa jira jedhameetu himatama. Fincila diddaa gabrummaa ka'een as garuu Oromiyaa keessatti sababa kanaan tarkaanfiin irratti fudhatamu eegallaan gara torbee sadiif hojiisaa dhaabee ture bakkoota hedduutti. Torbee sadiin booda kaleessa naqamtee kan ga'e Salaam Baasiin namoota isarra turan irra otoo miidhaan hin gahin qabeenya mootummaa qofaarra balaan qaqqabeeraa jedhe maddi simbirtuuchirraa. Weellistuu Hawwii Tazarraa mana hidhaa Itoophiyaa keessatti miidhaarra gaheen du'aa fi jiraa jidduu jirti jedhame.
warra tikaatiin erga qabamtee kaastee hawwiin bakkoota dhoksaa Finfinnee keessatti zaliilli irra gahaa ture. Reebbichaa fi gubaa elektirikaa irra gaheen cunaachishee bakkoota hedduun madaahee qaawwee gogaanis irraa qunca'eera. Mana hidhaa keessattillee qoricha dhorkatamtee erga du'uu geessee eengadda kana ambulaansiitiin mana yaalaa galteetti. Achittis hanga ammaatti of hin barree jedha maddi keenya Finfinnee arge haala amma isheen keessa jirtu yaaddessaa ta'uu wanta nutti hime. Xumurarratti mootummoota gamtooman keessatti dhimmi Oromiyaa keessaa ammaa gaafatame. Oromoota karaa nagaa hiriira mormii ba'an 140 mootummaan Itoophiyaa ajjeesuusaatu dhaga'amaa jira. Mootummoonni gamtooman waajjira isaa karaa Finfinnee jiru waan kana quba qaba jedhamanii kan gaafatamaniif dubbii himaan barreessaa mootummoota gamtoomanii Ban Ki-moon nan qoradha malee ammaaf deebii hin qabu jedhanii wixata darbe. In Ethiopia, I'm sure the UN is aware, there have been pretty detailed reporting about a crackdown on protests in Oromo for people protesting what they call the seizure of their land, etc. People say that 140 people have been killed. Given that the UN has an office in Addis, what is the UN's knowledge of these killings? I don't have anything with me here, but I will check. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii. Joonandaare sababoo sanyii gootaa leenca galmi daggala eessee yooma naggala. Joonandaare sababoo sanyii gootaa leenca galmi daggala eessee yooma naggala. Joonandaare sababoo sanyii gootaa leenca galmi daggala eessee yooma naggala. Magartuda, jolle fudalatuda, seni kumbisi wala waliya gachanabi. Kesho randa magartuda, jolle fudalatuda, seni kumbisi wala waliya terasani. Wala milla galatire, orifamun hanga yomire, seni falmatu mirkangaliya. Wala milla galatire, orifamun hanga yomire, seni falmatu mirkangaliya gachanabiya. Akamaleda, Ramuti Kasinja de Kaleda, Sinjala Kanjene, Akamaleda, Ramuti Kasinja de Kaleda, Rimpin de Randu Messiah, Oringo da Gerona Siorgae, Mosat Pantale Randu Messiah, Oringo da Gerona Siorgae, Orinchilalo Randu Messiah, Oringo da Gerona Siorgae. Lendu mesae, oringo takerona tiudae. Kilsana terrandu mesae, oringo takerona tiudae. Aramulla terrandu mesae, oringo takerona tiudae. Kullalento tondu mesae, re haromayandu mesae. Jisho arbabu gundu mesae, oringo takerona tiudae. Takerona tiurgae, Folingo takerona tiurgae, Folingo takerona tiurgae, Folingo takerona tiurgae. Dhaggeeffattoota keenya har'a qophii addaadha kan qabnu. Qophii addaa irraa keessatti haala yeroo ka ta'e ayyaana guyyaa waboo irrattidha kan inni xiyyeeffatu. Amajjii 9 bara kana guyyaan waraana bilisummaa Oromoo bifa ho'aatiin Oromoota biyya Hoolaandii jiraatan biratti magaalaa Amersfoortitti kabajamee oolee ture. Sirni isaa maal akka fakkaatu har'a gurraan isin geenya jechuudha. Ayyaanni kun addatti immoo dargaggoonni hedduun bakka argamanittidha kan inni kabajame. Akkuma duudhaa Oromootti eebbaan eegale. Isaa booda maal akka fakkaatu caqasaa. Yaa Waaqa waan nu kadhanne nu awwaadhu. Yaa Rabbi nu awwaadhu. Yaa Rabbi nu awwaadhu. Rakkoo biyya teenya irratti turte yaa Rabbi nurraa lafa kaayi. Yaa Rabbi nurraa lafa kaayi. Dhiiga gootota teennaa yaa Rabbi nuu kafali. Yaa Rabbi nuu kafali. Ati ni dhageettaa yaa Rabbi nurraa lafa kaayi. Ba'aa bara dheeraa baadhannee as geenne akaakayyootaa fi abaabayyoota keenyarraa nutti dabre kana dadhabne yaa Rabbi nurraa dhaabi. Yaa Rabbi gahee nuu jedhi.
yaa rabbi gahii nuu jedhi yaa rabbi oromiyaa yaa rabbi nuu bilisoomsi yaa rabbi nuu bilisoomsi yaa rabbi gumaa gootota teennaa yaa rabbi ati nuu baasi bilisummaadhaan yaa rabbi nuu baasi oromoo tokkummaa isaan uummatan kana yaa rabbi bakkaan nuu gahi yaa rabbi bakkaan nuu gahi. Hudduu keessanuu bakka guyyaa wobootiif gannaaraa akkasumas fincile xumur garbummaa kageegessa deemu kana nuun gahisaniin jedhu inni eebbifannaa eebbinuu qaba. Arii nagaa, ardaan nagaa, reerii nagaa, dheedii nagaa, diqqaan nagaa, guddaan nagaa, kadhalate nagaa, gadaan nagaa, gadaamojiin tarooba nagaa, raabii nagaa, kuusii nagaa, kuus goseen nagaa, hafalmaatu nagaa, fincili isaa bakkaan ni gala, kaduul mirgaan ni gala, fincili kaxumuraa ni ta'a. Gadaan gada bilisummaati injifannoo uummata Oromoo galatooma. Ayyeematti keessanuu baga nagaan dhuftanii haala keessa jiru kana rabbiin nu haa milkeessu. Yaada uummanni keenya waggaa dheeraa irratti qabsaa'aa jiru kana rabbiin bakkaan nu haa gahu. Dhiiga Oromoo kan dhangala'aa jiru kana rabbiin murtii isaa nu haa dabarsu. Galatooma. Jaarsoliin eebbaas galatooma sagantaa keenya kana egaa hundumaafuu akkuma isin quba qabdan guyyaan har'aa guyyaana waraana bilisummaa Oromooti. Sagantaa adda addaa ni qabna ture egaa sagantaa bashannanaa waan akka weelluus maalis sana kan affeeruu fi nuti egaa keessi keenyi gaddarra waan jirruuf wallisuuf maaliif nutti tolu maaliif garaan keenyi gaddaadha hundumtuu kanaaf wallee kana hin qabnu garuu walaloo ni qabna haala yeroo irratti sagantaa kana ilaashisee maal keessa akka jirru akkam akka jirru keessumaallee ni qabna viidiyoon gooticha waraana bilisummaa Oromollee ni qabna jechuudha maal keessa akka jiru akkamitti akka jiru kanallee ni qabna jechuudha sagantaa keenya kan itti aanu faaruu alaabaatu itti fufa. Alaabaa Oromoo ibsitu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaa raabana dhumuu kanaaf si dhaabna almaarraan deebinuu tarreerra dhaabbanna. Alaabaa Oromoo ibsitu dukkaana guyyaa si dhaabbannee garbummaa raabana guyyaa si dhaabbannee garbummaa raabana. Tisaatis tarree galtee mootummaa Oromoo taate dhaabannee bulaa guddaan tokkoofillee guyyaan sun hin dhufaa hangam yoo turellee Oromoo ibsitu dukkaana guyyaa si dhaabbannee gabrummaa raabana guyyaa si dhaabbannee gabrummaa raabana. Guyyaa woboo kana ilaalchisee haasaa gabaabaasaa dura taa'aan adda bilisummaa Oromoo Niizerlaandii obbo Guddataan guyyaa ayyaana har'aa kana ilaalchisanii haasaa nu taasisu gara isaaniittan sin dabarsa jechuudha galatooma. Akkuma laphee hunda keenyaa keessaa akkuma nutti bilbilaa jiru bara kana guyyaa woboo yeroo kabajnu baay'ee onnee gaddaaf gammachuun wal makee guute keessa teenyeetu. Gadda keenya haalaan wanti hammeessu akkuma hundi keessan beektan ji'a lama hin caalle keessatti obboloonni keenya kan dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu mirkaneessi haga ammaatti namoonni 140 wareegamanii jiru. Akkaataa wareegama isaanii kun immoo seenaadhuma keessatti wareegama hamaa balbala isa dhufu irratti qe'ee ofii irratti akka haattuu akka saamtuu karaa irratti reeffi obboloota keenyaa kufee arguu caalaa wanti onnee nama deessu hin jiru. Gadda guddaa qabna jechuudha akka sabaatti. Dubartii ulfaa ji'a 8 garaatti baattu ajjeesanii boollatti darbanii darbu. Haadhaa fi ilmoo walirratti ajjeefamuu. Ijoollee waggaa 7, ijoollee waggaa 8 haga umurii waggaa 80-70tti ajjeefamanii reeffa isaanii karaarra ciisan argaa turre jechuudha. Kuni haalaan akka nuti gadda jabaa qabannu taasisa. Karaa biraatiin akka sabaatti immoo yeroo boqoo keenya ol qabannee abdiin onnee hunda keenyaa keessatti margee akka nuti jajabaannee dubbannu immoo nu taasisetu jira. Kunis Oromoon akka sabaatti bakka hundaa wal faana ka'ee kaabaa haga kibbaatti bahaa haga dhiyaatti wal faana ba'aa gabrummaa baachuun nu gahe qe'ee keenya irraa hin buqqaanu qabeenya keenya irraa hin buqqaanu biyya keenya irratti abbaa taana jedhanii gaaffii sagalee tokkoon wal faana kaasanii mootummaa gabromsaa kana hundee raasuu danda'uun immoo
dhugaatti gammachuu guddaa saba keenyatti akka boonu nu taasisa. Guyyaa woboo har'a sababa guddaa ta'e kan walitti nu qabe kuni seenaasaa gaggabaabsee tokko barbaada. Walakkeessa 1978 haga 1979tti humna waraana Ziyaad Barree injifatee as deebi'e kana hunda waraana bilisummaa Oromootti bobbaasuudhaan sakatta'aa jabaa zooniilee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sana jiru kallattii hundaan duula walirraa hin cinne waraana bilisummaa Oromoo irratti banamee jechuudha. Yaaddoo guddaa yeroo sana hoogganoota qabsoo dabalatee waraana bilisummaa Oromoo keessa ture qunnamtiin hundi adda citee waraanni kun sadarkaa faca'uurra gahaa sodaa jedhu ture. Garuu qabsoo hadhaa yeroo sana godhameen waraanni bilisummaa Oromoo sakattaa sana hundaarra injifannoon darbee bara 1980tti bakka tokko walitti dhufee injifannoo waliin ayyaaneffate jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasee 1980 jechuudha. Guyyaan woboo bara baraan akka yaadatamu murtaa'ee jechuudha. Kanaaf guyyaan woboo tokko guyyaa injifannoo mallattoo injifannoo waraana bilisummaa Oromooti. Akkasuma immoo guyyaa kana kabajuun waraana bilisummaa Oromoof haamilee kennuudha. Hawaasni keenya bakka jiru biyya keessaa biyya alaa yeroo guyyaa kana yaadatu waraanni bilisummaa Oromoo falmaaf dirree jiru haamilee isaa ijaaruudha jechuudha. Kan biraa guyyaa kana yeroo kabajnu miseensota waraana bilisummaa Oromoo warreen waraana kana gad dhaabanii qabee haga ammaatti qabsoorra yookaan falmaarra warra jiran itti yaadannu ta'a jechuudha. Jaal Elemoo Qilxuuraa kaasee haga amma dirree jiran haga kana gidduutti gaafa woboon ijaaramee haga ammaatti jiru guyyaa guyyaatti lubbuun itti wareegamaa lubbuun itti baafamaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsootti ture. Isaan kana yaadachuudha jechuudha guyyaa kana yeroo yaadannu. Kan biraan guyyaa kana guyyaa itti waadaa keenya immoo woboo kana cimsuudhaaf haareeffannudha. Seenaadhuma darbe seenaadhuma woboo isa bara 1978 haga 1979 sana yaadachuu doon taane kaayyoon guyyaa sana woboon falmaa guddaa irra tureef aarsaa guddaatti kaffale har'allee deemsumatti waan jiruuf injifannoon yeroodhaa yerootti galmaahaa silaa haga barbaadamu sana injifannoo dhumaarraa waan hin geenyeef woboo jabeessuudhaaf immoo guyyaa itti waadaa keenya haareeffannu jechuudha. Guyyaan kun injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof argisiise namoonni yeroo yaada garaagaraa itti laatan ni dhageenya. Bilisummaa Oromoo bu'aa hin buufnee waraanni bilisummaa Oromoo waan goonee waa gochaa jiru waa hedduun ni taphatama. Bu'aalee hedduu bu'ee sana keessa hojii yookaan immoo injifannoo guddaa addi bilisummaa Oromoo itti milkaa'ee fi duubatti eenyullee deebisuu hin dandeenye yoo jiraate sabboonummaa Oromoo ijaaruudha. Oromoon har'a akkuma argaa jirtan harka qullaa meeshaa ammayyaa waraanni gabroomsaa qabatee jiru harkaa butuudhaaf harka qullaa itti fiigu kuni hojii yookaan immoo injifannoolee woboon argamedha. Sabboonummaa eenyullee sochoosuu hin dandeenye sadarkaa amma irra jiru kanaan gahee jechuudha. Qabsoon adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu. Sammuu namaa bilisoomsuu caalaa injifannoo guddaan hin jiru. Yoo sammuun namaa hin bilisoomne laftillee yoo walaboome namnillee yoo bilisoome sammuun hin bilisoomne taanaan beekaa gabrummaadha. Addi bilisummaa Oromoo hojii guddaan hojjechaa ture ammallee hojii guddaan irratti hojjetameef itti milkaa'amaa jiru sammuu Oromoo bilisoomsuu dhaloonni dhufu biyya ofiisaa akka qabu biyya isaa immoo humnaan irraa fudhatamee akka jiru qabeenya qabu qabeenya isaatti ormi fayyadamaa akka jiru eenyummaa isaa humnaan sarbamee mataa isaa ol qabatee akka hin deemne eenyummaa isaatti akka qaanfatu akka godhame sana immoo qabsoon sanarra aanuuf sana cabsuudhaaf walirraatii hin cinne godhamaa akka ture ammallee godhamaa akka jiru dhaloota kana barsiisuun waan guddaa ture kanatti injifannoo guddaan argameera waanuma waliin argaa jirru haalonni tokko tokko mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamaa ture sochii waraana bilisummaa Oromoo haga tokko laaffisullee amma deebisee waraanni kun of ijaaree viidiyoo isaa waliin ilaaluuf keenya haala sochii isaa ammaa jechuudha. Sadarkaa tarkaanfiitti jiraa jechuudha of ijaaree. Tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo fudhatu kun gahaadha yoo jenne gahaa miti. Nu waraana kanarraa waan eegnu hundi deebi'eeraa yoo jenne miti. Kan waa tokkotti quufu galiin barbaadamu sun gaafa galma ga'e. Garuu waraanni kun sochii amma itti jiru kana daran babal'isee akka waan barbaannu sana godhee nu quubsuuf wanti nurraa eegamu jira. Waraanni nu barbaachisu karaa nagaadhaan qabsoo kana galmaan ga'uu ni danda'ama. Waan meeqa kaasuu ni danda'ama. Akkatti namoonni yaadanis waan jiraniif Oromoo keessa. Hin gowwomnu Oromoo humni ni barbaachisa. Cabumsuma keenyarraa kaanee yoo ilaalle
Oromoon baay'ina dhabee miti. Oromoon goota dhabee miti. Meeshaa ammayyaa harkatti galfatuudhaan humna waan ta'eef Minilik humna Oromoo cabsee Oromoo haga har'aatti boosisaa jiraatan jechuudha sirna gabrummaa nutti fe'anii. Ammas waggaa 24 guutuu mootummaa wayyaanee dararaa kana hunda nurraan gahaa jiru baay'ina yookaan gootummaa nu caalee miti. Uummata keenyaa waa tokko nu caalan. Garuu humna waan ta'aniif waan ijaaramaniif waan meeshaa ammayyaa of harkatti galfataniif cabnee jechuudha. Ammas carraan itti jirru kuni yoo sochii uummanni keenya ammatti jiru kana ijaarree waraana qabnu kana jabeeffannee humna goone eenyullee nu cabsuu hin danda'u. Kanaaf waraana kana ijaaruun jabeessuun dirqama yeroon hunda keenya irraatii barbaaddudha. Baay'ee durataa keenyaan galatoomin jedha. Warri duratti dhiiga isaanii roobsaa turanii dhangala'aa turan namoota 2-3 beekamuu danda'u akka gootaatti kaa'amuu danda'ama. Kaayyoon isaan ittiin wareegaman yeroo ammaa immoo miliyoona 10,000 lakkaa'ameetu ijoolleen otoo nafiin wareegama kana baasaa jiru jechuudha. Dhiiga dhangala'ee kaayyoon wareegamtoota ammaatti dhumaa jiran kan akkaataa kamitti garana jabaachuu qaba, akkaataa kamitti cimaachuu qaba jennee kan irratti hundumti keenyu waan tokko haasofnudha jechuudha. Haninni na yaadachiise keessaa adda bilisummaa Oromoo barsiisaa hundumaati jechuudha. Barsiisaa seenaati jechuudha. Barsiisaa ji'oogiraafii lafa kee, qabeenya kee, waan hunda kee barsiisota seenaa keenya jechuudha. Abbootiin keenya dura as turanillee barsiisota keenya. Haala amma jiru kana barsiisanii, ijoollee kana barsiisanii, akkaataa amma kanatti deemaa jiru kana ijaa kan argaa jirtan kan wareegama kaalii kan ijoolleen kaffaraa jirtu kan kaabaan, kibbaan, bahaan, dhihaan, lixaan otoo gandaan waliin qoodiin, otoo amantiin waliin qoodiin wareegama hedduu kaffalanii dacheef lafa keenya kan addi bilisummaa lafa nuu kaa'e kan wareegama kaalii kaffalameetu hojjetamaa jira. Wal barsiisaa jiranii biyyarraa akkuma argitan falmachaa jiru jechuudha. Bu'aa eenyuuti? Bu'aa warri keenya nuu darbanii kaanii darban sadii jechuudha. Kabaja qabu isaanillee hedduu galatoomaa jenna. Amma immoo dargaggoon amma jiru kun gara fuulduraatti wareegama hedduu kaffallee kamillee haa ta'u xumuratti gochuu qaba. Lafaaf dachee keenya qabeenya keenya biyya namaa deemnee hin falmanne qabeenya keenyaaf lafa keenya irratti nu ajjeesaa jiran otoo nyaatanii otoo dhuganii rasaasaan ijoollee keenya mana barumsaatti fixaa jiran. Hansaanii ijoollee isaanii akka barbaadan bashannisiisan konkolaataan gashanii konkolaataatiin deebisu mana isaaniitti jechuudha. Hankeenya garuu rasaasaan fixaa jiran jechuudha. Kanaaf hidhannoon nu barbaachisa. Karaa nagaatiin yaallee dadhabne, karaa nagaatiin isuma argitani, karaa nagaatiin wanti ta'e tokkollee hin jiru. Mana hidhaatti bakka adda addaatti ajjeesanii darbachuu nama keenya dararuu karaa nagaas yaalamee dadhabame jechuudha. Meeshaa waraana woboo yoo jabeessine hamma dandeenyu yoo gumaachine ragaadha. Ragaa seenaa boru seenaa kan nu gaafatu jechuudha. Hunduma keenyaaf jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaa amma immoo kan daqiiqaa lamaaf dirree waraanaa keessa kan turan haala waraanaa kan beekan beela'anii arganii waan hunda kan argan kan keessatti hirmaachaa turanii jaalareerootti isinii kennaa. Gabaabatti wanni ani ibsuu barbaadu dirree qabsoo keessatti woboon guyyaa kana dirree lola keessatti bakka adda addaatti bobbaa adda addaati eegii gaggarbaatee bobbaarri ture guyyaa kana ammajii tokko walii deebuun guyyaa kan kabajatti. Guyyaa kana bifuma dirree lola kadiina wal dur ta'anii diinillee guyyaa dabuu guyyaa akkamii walitti qabama hordofaa jiru sun keessatti humni fi jabeeffatanii bakka bobbaa hundarra walitti deebi'uun taakkiyaan sallii muraasan cibraan hundaan walitti deebi'uun waan haala keeddabran injifannoo aga galmeeffatan walitti deebi'anii walii gabaasuu akkasumatti ispoortii kubbaa taphachuu dorgommii adda addaa godhuu bifa kan cufaan kabajjii jechuudha. Guyyaa sun injifannoolee gagalmeessan walii ibsuu qaama dadhabbinnaaf dandeettii isaa wal hubachiisuuf akkanaa walitti deebi'anii walii ibsanii jechuudha. Akkuma kanaan guyyaan kun guyyaa kakuuf falmii adda addaa fincil diddaa garbummaa irratti qabsoo irratti wareegame wal yaadachiisuu amlee wal kakaasuu sirbaan hawwisoo ta'amlee nam kakaaf bifa kan cufaanii waliin dabarsanii guyyaa sun ammoo yoo walitti deebi'an waan qabanii nyaata dhugaatii argannaan sagalee ilmi nama barbaachisu cufaan
dhamnaan bineensi bosona barbaadachuu badalla shuummu affeelatanii argannaan booshee marqatanii itti argannaan foon itti barbaadanni dhamnaan goggoddu soodda qabaatte dhibaattus bisaanumaan liqimsaa bifsuniini dabarsitii jechuu guyyaa kan walaloo adda adda geerars waan na amlisiisa hunda cuuf wal qaruun akkanaa wal dabarsiti deebite irbuu fi aaromsiifatte caasa fi bifaaraan diriirfatte waada aaras walii seenuun akkanaatti garboobbaatii jechuu guyyaan sun guyyaa gara dadda wal bira bobba'e wal bira dhabanii guyyaa kan wal laga'u injifannoo immoo galmeessan walirra dhaga'u akkanaan biif gaddaatii fi biif gammachuutiin geegeffatti. Ebeliya wareegame namni wareegame dirqami fi raawwateedhaan dirqama oromummaa kakalee fudhatee basuun raawwateedhaan malee inni dirqami fi addoo yookiin dadhabbinnaan hin himin ganee gantummaan hin himin dirqamsa bifi kakalee lubbuun tiyyi dabartee anammoo sabixi bilisummaatti abba biyyummaa sun gonfatu jedhee kalee waada kakutti seeni sun ya bakkaan ga'e hajedhu jaallatni fi yeroo rasaasidha sunit jaallan alla bakkaan ga'e baati yallee hidahadhaa kaayoo kalee jaallan tuqfaniin kaarti yalleen dabarte bakkaan naagaa jecha dhaamachaa lubbuun keessan bayiniitti akkasii wal dabarsanii jechuudha. Kun beektan waraanni bilisummaa Oromoo harki diinallee yoo diinii akki tasa madaa'ee seenellee ifi dabarsi malee harki diinallee kennuun beeku. Galatooma horaa bula injifannoo uummata Oromoo. Galatoomi jenna jaalariiroon egaa waan hunda dubbataniiru nuti egaa kaayyoon keenyis waan hundi keenyis tokkuma walumaan qabna wanta addatti qabnu hin qabnu jechuudha bakki biraa yoo boo'e hundumtuu Oromoon cufti walumaan boo'aa jechuudha yoo nuti xiqqoo ishee yoo rakkoon jiraate biyya alaa kana keessatti rakkoon jiraachuu ni danda'a maaliif namni ilaasha adda addaa qabaachuu ni danda'a garuu rakkoon keenyi tokko waan hundumti keenyi tokko oromummaan keenya kaabaanis kibbaanis amma yeroo biyya keessaa ijoolleen kaatee finciltu kutaa oromiyaa keessaa lafumti tokko namni taa'iru hin jiru namuma cufatu ka'ee fincilee du'ee dhumee caccabee reebamee mana hidhaatti namme jechuudha. Kanatti aansee walaloon ni qabna dargaggoon wajjin jirta. Galatooma hundi keessanuu mata duree walaloo kiyyallee woboyetti jabaadhu woboliin jawwabii sabaa goote jabarbadaa jaayinaa onnee dhibbaa si qofatu Oromoo miidhaa jibbaa yaa falmataa kiyyaa jabaa humna arbaa jabaadhu jabaadhu ta'e utubaa daandiin bilisummaa siif haa ta'u labbaa daandiin bilisummaa siif haa ta'u labbaa gandi teenya takka erguma dhalatte hin beektu akka tasaa qabsoo gallakkiftee waggaa meeqa guutuu bosonatti galtee firee mukaa nyaattee dhagaa boraafattee jaallan qabsoo irraa kufan fakkeenya godhattee kaayyoo manaa baateef takkaa yoom dagattee leenca onnee sonsaa sagaleen bookiftaa goota ija qeerransaa diina goggoysitaa bakka garaa keetii hanga ga'u jettaa tarkaanfachuu jirtaa mul'ii jabeeffattee diinni kee haa ta'u cilee bishaan buute ammallee jabaadhu biyyatee falmadhu ammallee jabaadhu biyyatee falmadhu akka aadaa keetii bosona malleeffadhu gantuu fi galtuu cabsii injifadhu gumaa saba keetii baasuuf kaayyeffadhu kolkola onnee ta'e qabsoon mul'ifadhu aarii garaa keetii diinatti baafadhu gumaa gootuwwanii cimsiitii baafadhu yaa obbo kiyyaa kan humna hadiida lammii dhabuu qabtaa saba kee fadoodda mataa kee irra saba keetiif yaadda fedhii tee osoo hin taane tan sabaa dursita har'a gabrummatu biyyarraa si baase yoon boqannaa qabdaa ergamaa mul'iin kee baay'ee guddaa abdii Oromoo taasii yeroo hundaa abdiin Oromoo taasii yeroo hundaa. Rasaasa keetiin diina kee dha'i aadaa isaanii cabsii garaa isaanii gubi duruu manni kee teessoon isaa daggala bineensota waliin ollaa tokko gala wayyaa obbo kiyyaa jeenummaan kee hedduu namatti tola wayyaa obbo kiyyaa jeenummaan kee hedduu namatti tola akkaataa kanaan bara dheeraa lolaa as geessee kunoo diina kee qaqqalaa ammallee jabaadhu obbo abbaa malaa hangamillee turu injifannoon Oromiyaa gala hangamillee turu injifannoon Oromiyaa gala. Namaa gadi hin taane yoo baay'ina namaa miliyoona 45 jedhamuun lakkaa'amna ajaa'iba. Sabna gana baay'atu akkamiin gabrooma ajaa'iba sabna gana baay'atu akkamiin gabrooma. Nuti ilmaan Oromoo tokkummaa cimsinee walii galtee keenya ifatti yoo labsine keenyumatu waan hin taane odeessa
akka waliin galle gargar nu fageessa. Nuti tokkummaa dhabuun baay'ee nu rakkise. Warri walii galee bakka guddaa gahe bu'aa walii galtee himee fixuu danda'e. Xiqqaa fi guddaan ilmaan Oromootaa tokkummaa jabeessa. Diina orma jiruu itti hadheessa. Oromoo osoo tokko taane bilisummaa karaa salphaan dafnee itti kenna. Mirga keenya akka kabajamuuf waadaa waliif galla. Nuti ilmaan haadha tokko aadaa seenaa biyyaa fi afaan tokko waliin qabna. Maaliif wal jibbina? Numa waliif jira guyyaa gaafa rakkoo. Numa waliif jira guyyaa gaafa rakkoo. Kanatti aansee viidiyoo kan woboo viidiyoo kanarraa laallee haala jiru achumarraa hubannaa amma gara sanatti sin dabarsaa obsaan akka nu hordoftanii ammas galatoomaarra deebi'ee galatoomaa sinin jedha. Hoogganotaa fi qondaalota kanneen sadarkaa garaagaraati irra jiraniif galata tokkoon qabu. Galati ani qabu gannoota dhiyoos tokkummaa qabsoo Oromoo jabeessuuf mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ijaaruuf gurmeessuuf gamteessuuf warreen an maqaa beekuuf wallabbiilee xixiqqoo yaada kanneen qabsoo Oromoo gara fuulduraatti siqsuuf jedhurratti wal hubannaa dhabamee walitti luuccessanii qabsichi kallattii tokkorra unkaa gaarii godhatee akka deemu hawwanii hawwiin isaanii sun immoo galma ga'ee araarii sabatiinsa qabu ka qabsoo Oromoo ittichuu danda'u dirree qabsoo gubbaatti miseensota waraana bilisummaa Oromootiin ibsamuunsaa akka malee na boonsa. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree gubbaa jiru gaafa injifannoo kana nuuf himan guddootti gammadu. Borullee qabsoon kan galma ga'uu dandeettu uummata Oromootiin tokkummaa qabsaa'otaatiin. Kanaaf uummata Oromootiin raawwannee nu'een adda dureetti tokko ta'u. Akkuma biyya takkitti hiree takkittii fi saba tokkicha qabnu yaadii kan keenyallee qabsoo Oromoo irratti tokko ta'uu qaba. Wanti galma bilisummaatti rarraga bilisummaatti nu geessu takkitti kan callaa. Haa ta'uuti immoo gar tokkotti nu cawuun kun haga tokko baay'ee nu boonse galatoomaa sin jaalannaa waraanni bilisummaa Oromoo guddoo sinitti gammadee gara fuulduraatti immoo kana caalaa sinirraa hawwinaa galata kana qaba. Daamsatti immoo egaa nuti waraana bilisummaa Oromooti. Yeroo hedduu waraanni bilisummaa Oromoo jiraa jedhanii nu gaafatanidha. Hin jirra nuti waboota. Borullee iftaanillee haga Oromoon bilisoomtu ni jirra. Dhumillee shakkitti qabu. Ni jirra. Waraanni qoraan ibiddaan qophaa'e. Boba'u hireen isaa. Namni bilisummaa Oromoo argu nu keessa yoo hiree gaari namni xiqqaa. Nuyi miti kanneen qabsoo tanatti gad dhufan arguu dhiisuu danda'u. Bilisummaa ga'eenyu ture akkanaatu ta'u ummatichaati. Yoo ummatichi nuti du'uuf hin jirru immoo waan ittiin lollu kilaashii tokkollee nu midhachiisu Oromoo miliyoona 45 harka duuba ittiin bosona keessa yaadu bakka namatti dhaga'ama. Maaf Oromoo of ta'ee nu midhachiisee akka nu lollee bilisummaan Oromoo dhiyaatu hin tolchu. Maaltu irraa hin qata? Namni hakka danda'u qabsoo Oromoo bira dhaabbachuu qaba bara. Loluun dadhabnee eessa jirtanis jettanii nu gaafatin ani bosonuma jirra. Maaltu galma nu geenyaan bosona keessa dhabamna? Homtuu nu dhufna. Nu gaafatina eessa jira woboon bosona jira. Waan ittiin bosona keessa nu galchitan barbaadaa nuti hin lollaatu hin dadhabnu hin duuna. Yoo duunellee ka dhibiin bakka bu'a. Yeroodhuma waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii tokko fudhate itti gammadanii gaafa waraanni bilisummaa Oromoo immoo jedhuutti tarkaanfii isaa fute ka qabbanaa'u ta'uu qabu. Nutis dahoon keenya golgaan keenya bosonni keenya guddaan uummata Oromoo ta'u uummati Oromoo nu beekuu qabu. Jettanii yoo nu gaggaafatan nutis uummatni Oromoo eessa jireenya isin gaggaafatuuf ta'edha.
abaawun hin jiru maaliif hin lolle jee achi gaafate quba nutti as qaba quba shan keessaa yoo quba tokko nama qaban qubni afur abbaa laalaa jedhan maaliif inni waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru hin lollu jechuu malee waan isarraa eegamu waan silaa gochuu qabu godhee uf gaafatuu qabaa jechuun uummanni Oromoo wanni inni godhuu qabu waraanni bilisummaa Oromoodha ummata Oromoo keessaa bahe kara biraatiin baane nama lubbuu qabu nama haadha abbaa qabu saba isaatiif biyya isaatiif bahe falmaadha dirree falmaa gubbaa jiraa jechuudha. Ha dirree falmaa gubbaa jiru waan falmuun barbaada. Muka keessatti qawwee muka taatee bonyee hin tolfan qawwee feenaa jechuun nuti gabaabatti. Wanni haga irraa gabrummaa Oromoon gabrummaa waggaa 100 ol irra turee jira. Gabrummaa kana wanni nurra tursiise Oromoon beekaadhaan goota loluudhaan qawwee loltuun dhabde Oromoon. Qawwee loltuun san eenyu fida biyya alaan eegan faranjii eegannu jechuun faranjii nuun kennitu. Ufii keenyaaf Oromoon qabeenya qabnu agabuu bullee qawwee bituu qabnaa jechuudha. Qawwee bituu qabdi Oromoon biyya alaa jechuudha. Biyya alaa dhaqxee biyya alaa tun oduu akka dhageenyutti manni isii mana gaggaarii wayii kasireen toltuu bishaan toloo wayii waan akkasii jira. Soofaa kanarra hoociisan biyya ofiitti deemanii gabrummaa dagatanii biyyi sun biyya isaaniitti fakkaachuu jira. Achi ciisanii waliin makiinadhaan wal dorgoman. Yoo kun makiinaa lama bite kun sadii bitu. Yoo kun biyyatti lafa bitee mana jaare kun fooqii ijaaruu fedhe. Fooqii biyya ijaaruu dhiisa. Makiinadhaan wal dorgomuu dhiisa. Qawwee bita. Yoo ka bilisummaa barbaadan ta'a biyya teessan isinitti fakkaatine biyya teessaniif qabeenya qabdan kenna nuti lubbuu teenya takkitti jijjiirraa qabne kenninee jira. Isa afaan qawweetiin uummata Oromoo irra jetee gadhiitu jiru san afaan qawweetiin dhoofne irraa kaafna jechuudha fonqolchina. Kanaafuu qawwee beena qawwee nu bita yoo qawwee bittan yoo Oromoon biyya alaa jirtu akka jirtuun cuufti qawwee tokko lama jennu ka qawwee 100 bituu danda'u illee ni jira biyya alaa. Namni ka gaafa Haile Sillaasee fi maalii achi deemee achi horeen jira sun qawwee 100 mallee bituu danda'a. Sanillee nu bitin jennu Oromoon ala jirtu mee cuufti waan biyya isirraa baate beette waan biyyi isii har'a keessa jirtu yaadatte waan sabni isii har'a haati abbaan obboleeyyan maatiin isaanii keessa jirtu yaadatte qawwee takka qofa nu haa bittu qawwee takka. Januma darba jirtu januma darba waboona jiraatu januma darba waboona jiraatu sotta garmaatti bu'a summaan digalli dhufa ati jalatti gatta taraaran bakka ni kenna alaaba keenya Oromiyaa galli dhaabna. Waraanni akka waraanaatti akka dirreetti of kenne lafan qotu yookaan ammoo hojii hojjetee mindaa itti nyaatu kan inni hojjetu dirqama inni qabu dirqama sabaati jechuudha. Dirqama sabaa kana keessatti ammoo wanti inni barbaadu tokko nama nyaata barbaada dhugaatii barbaada akkasumas irra caalaa nyaata isaa dhugaatii isaa caalaa kan inni fardeessee barbaadu wantoonni bilisummaadhaaf barbaachisan kun kanneen akka meeshaa waraana kanaaf barbaachisaa ta'e kun gargaarsa uummata Oromoo malee halagaa kamirraa yookaan mootummaa dhibee irraa akka waraanni kun hin eegganne beekee innis waan dandeettii isaa waan danda'uun akka dirqamaatti akka sabaatti kana beekee waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruu taa'aniituma bilisummaa Oromoo eeggachuu osoo hin ta'in waraanni bilisummaa Oromoo meetii waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira waraanni bilisummaa Oromoo maan bilisoomsine jedhanii callaa eeguu osoo hin taane waan danda'aniif waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruu fi waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun dirqama sabaati jechuudha. Yoo uummati keenya akka waraanaatti waraanni kun naaf lolaa jira naaf du'aa jira naafi dhaamochaa fi aduudhaan akkasumas qabbanaa waxalamaa jira jedhee beekee waan danda'u cufaan nu bira dhaabbate nuti lubbuu keenya ka jijjiirraa hin qabne kennine waan dandeenyu cufaanii uummata keenya rakkoo keessa baasuudhaaf duubatti wanti nu deebisu tokkollee hin jiru jechuudha. Kana keessatti nutis akka waraanaatti dirqama nuti qabnu qawwee tokko qabaannee jennaan qawwee tokko kanaan of kenninee lubbuu keenya wareegne qawwee lama taasisuudhaan jaallan keenya warra dhibii hidhachiisuu akkasumas uummata Oromoo wanneen amma yeroo ammaa rakkoon hedduun mana barumsaa irratti barattoota irra dhaqqabaa jiruu fi akkasumas dhiittaa gabrummaatiin namoo barattoonni Oromoo akkasumas horsiisee bultoonni qote bultoonni
dargaggoonni qeerroon Oromoo fincilaa fi diddaa amma biyya keessatti adeemsisaa jiran irraa dallananii qabsoo bilisummaa Oromootti makamanii waraana bilisummaa Oromootti makamanii qabsoo gaggeessuudhaaf yeroo adda addaatti dirree falmaa dhufan akka isaan qawwee qabnu kana nutis lollee yeroo adda addaatti waraana wayyaanee ajjeefnee morma isaa irra ejjennee irraa hiikanne kanaan durallee itti agarsiifne jirra ammas itti agarsiisuuf qophiidha jechuudha. Uummanni Oromoo baay'een mana isaa ta'e inni kan biyya ambaatti caa ijaarrate inni kan biyya ambaa keessatti mana ijaarrate mana isaa haadha manaa isaa bira osoo ciisu bilisummaa Oromoo fedhuun hin danda'amtu. Bilisummaan hawwiidhaan dhuftu hin jirtu yoomillee gaafamillee hin dhuftu. Akka nama tokkotti nuti illee warreen iddoo kana jiru osoo jireenya akka nama tokkotti jiraannee jireenya namni hin feene jiru. Osoo Oromiyaan akkasitti hin jirtu uummanni Oromoo akkasitti jiru sabni Oromootu akkasitti hin jiru jireenyi dhuunfaa nuti jiraannu hin taatu. Jireenyi dhuunfaa nuti jiraannu sun hin barbaachiftu. Kanaaf rakkoo uummata keenya dhiba uummata keenya dura furree jireenya leewwaa taate isaan duuba jireenya jiraanna jennee qabsootti gadi baane. Kanaaf biyyoota ambaa ta'anii biyya alaa ta'anii bilisummaa hawwuun furmaata hin taatu kanneen bilisummaa hawwan cufti isaanii qabsoodhaan waan barbaadan gumaachuu. Gumaachuu gaafa jennu immoo masti dirqama namni kamiyyuu xiqqaa guddaan dhiira dhalaan jaarsa jaartiin dirreetti gadi baati koottaatti qawwee fudhadha nufaana qabsoo gaggeessaa jechuu callaa miti. Yoo xiqqaate kanneen biyya ambaa jiran waraana bilisummaa Oromoo iddoo kanatti walitti qabamee lolaaf of qopheesse. Waraana bilisummaa Oromoo fulaa kanatti walitti qabamee lolaaf leenjisa obbaafatee lolaaf of qopheesse. Rasaasa meeshaa bitanii ilaaloo nuti immoo sibira jirra jedhanii waraana kana gargaaru malan. Namni tokko yoo xiqqaate namni qawwee tokko bituu dadhabu hin jiru. Qawwee tokko bituu qabu jechaadha dirqama. Qabsoon kan keenya miti. Kan waraana bilisummaa Oromoo miti qabsoon kan uummata Oromooti. Qabsoon kan waraana bilisummaa Oromoo miti kan uummata Oromooti. Addummaan keenya qabsoof of kennine gadi bahuurraan kan hafe Oromiyaa yoo bilisoomte dachee Oromiyaa yookaan immoo dirree Oromiyaa gubbaa waraanni bilisummaa Oromoo diriirfatee erbee hafatee rafa jechuu miti. Yoo Oromiyaan bilisoomte uummanni hundi yoo Oromiyaan bilisoomte waraanni bilisummaa Oromoo har'a dirree qabsoo taa'ee rooba keessa taa'ee dhoqqee keessa taa'ee gaara kana bu'aa bahee jiru meeshaa yookaan immoo waan qophii har'a baatu kana baatee dafqaa jireenya namni jiraatu otoo hin ta'in jireenya bineensi jiraatu jireenya akkasii jiraachaa jiru Oromiyaa yoo bilisoomte dirree Oromiyaa kana walitti qabee keessa itillee afatee yookaan immoo keessa erbee buufatee ofuma isaatii callaa keessa kan dalalee buula jechuun miti uummanni Oromoo qixuma itti fayyadama. Kanaaf uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiraachuuf hawwii callaa osoo hin ta'in akkuma waraana bilisummaa Oromoo wareegama kaffaluu qaban. Wareegama humna kaffaluu dadhaban maallaqa isaanii gadi baasanii waraana bilisummaa Oromoo qawwee hidhachiisuu malan. Hidhachiisuu qabu dirqamallee jenna waan jennu kanumatti. Yoo dhagaan yoo gurra qabaatan nama cufaan hin jennu silaafuu abbaa gurra qabutti himna. Namni gurra qabu qawwee meeshaa yoo xiqqaate kilaashiin dadhabu eenyullee bireena dadhabu. Bireena kilaashiin hin dhabu. Kanaaf kilaashii tokko waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu qabu jennu. Namoota biyyoota ambaa jiran warra gurra qaban kanatti nu dabarsa. Shamarran immoo dirree qabsootti dhufuu qabu. Maal fi dubartooti saba isaanii dhufuu qaban. Oromoo silaa dhiiga walitti qabna dhiiga Oromummaa. Oromiyaan illee takkittuma walitti qabna dhiiran. Gararra yaanu qabnu boru. Dhiirri callaan Oromiyaa bilisoomsee nu boru. Oromiyaa irra hin teenye hundi deemu. Gaaffii nuti ta'uu qaba kun yeroo kamiyyuu keessatti. Dirree qabsootti koottaan jedhaan ni lollaati. Oromiyaa yaa bilisoomtu. Oromoon bilisa kaba'uuti. Nutis dhiiga keenyaaf lafee teenyaaf boru dhalootaaf waan haaraa dabarsinu. Dubartooti akkuma goota dhalanii dirree qabsootitti ergan ofiifis goota ta'anii dirree qabsootti haa dhufanii. Dhalanii dirree qabsootti erguun galata qaban dirree qabsoottis dhufanii qabsoo fineensoofis abdii qabaachuu qabu. Kanaaf meeggara cufaanii dubartooti Oromoo kanneen caaya garaagarattis ijaaramtanii qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii jirtanis kanneen hin ijaaraminis ka Oromummaa keessan beektan kanneen immoo Oromummaa ofiillee namannis itti amananii boru mana tokko ijaaruuf deemnu kan wal bira dhaabbannee hirkoo walii taanee saba keenya kan gara bilisummaatti adeemsinu. Bilisummaan kun nu ofiis ta'uu baatu dhala keenyaaf hin ta'a. Ba'aa guddaan gabrummaa kun nurratti haa dhumuuti. An fakkeenya jedhageen shamarran fincilaan nu fakkaatu malee yeroo fincilaaf namaatti hin ilmaatti ture. Maaliif Oromummaa hin beektu moo lubbuu mararsiifatti? Warri si lubbuu dursi dalaatu sun bora abbaman isaaniiti haaliini abba isaanii kasaan dhabe. Haaliin jaalala isaanii kan dhiironni isaan bira dhuman sun hamalidhaa dararamanii dhumaa jiran sun hakolaafaman dhiironni Oromoo warri sunini haaliin abbaman isaanii taani haaliin abba isaan dhalan taani haaliin jaalala isaanii kan nusa dura.
yoo shamarran tokko asitti wareegamte dirree falmaa lakkisi tabii keessatti fincila mormii irratti yeroo wareegamtu dhiironni hagam tokko tonnade gara sabboonummaa tal dubra kan godhan jedhe hagam tokko tonnade gara falmaa dubartoonni yeroo dargaggoonni hedduu boleeyyan ta'e nu bira akkasuma maaliif dhonnan onneen isaan keessatti hin dhalanne warra dhumuu jirnaalee bara isaan tilane keessattuu shamarran miidhaa isaanii adda adda irraan geette wayyaan dhiircaa dalartii jechuun iyyaan miidhaa isaanii baay'ee irraan geette ammoo shamarran waan akkan taa'e ilaalu baay'inaan miidhaa han sodaaf jecha waan dubartii tokko miidhaa irraan gahan argite miidhaa han sodaaf jecha booda deemtina fakkaatti waan akkan taa'e ilaalu. Kuni namoota qabu miidhamtuu yoo boodduu kan kee jira miidhamtuu yoo obboleessan kee hedduu kan kee jira sun ta'uu beeku maal qaba yoo duudumaan jaallammee kan obboleeyyan ta'e ta'eera isaan dhuma sun bariin galan hojjenuun jiru kun hin qabsoo fuulduraatti hin fiinsi asiillee hojjaa yoo obboleessan kee hasi waliin jiru hojjaa hirkoo taate bee qabsoon akkasii irra jabaatu yoo akkasii godhin qabsoon jabaachuu hin dandeetta waliin jechuudha. Namni saala adda addaa waliin jiru dhiira dhalaani wal hundachiisu jaayii waliin jira. Dabartee lubbuuta akkittiin dabarta sireera yoo ciistanii duuta wantoota mara kun qabu sosaba keetti gosa seenaa keessa barsiistu eenyummaa keessa barsiistu eenyummaa sabaan maxxanfate eenyummaa saba dhibii eenyummaa kee maxxanfate afaan kee aadaa kee maxxanfate. Dhaamsa shamarra waraana bilisummaa Oromoo kan isaan dhaammatan fi asittillee maal akka godhamuu danda'amu daqiiqaa 5 fi jaal Akiraam nu gidduu jirti isheen haasaa nu gooti. Duraan dursee baga nagaan dhuftan bara 2016 baga rabbi isiniin ga'e galatoomaa nuti keessaniitu. Beeki Tigreen Eertiraadha dhalaa bilisoomse keessafu waan san ta'eeffacha nuti waboo cinaa dhaabbachuu qabna gumaacha qabnuun yookiin taankidhaan yookiin baankiidhaan isaan taankidhaan loluutis baankiidhaan lolu qabna dhiigalmaan Oromoota Tigreen qaama niqachuu jirtu cinaa dhaabbachuu qabna boodan deebinu yoomiyyuu taanaan Oromiyaan ni bilisoomti qabsaa yoo kufee qabsaa itti fufa yoomiyyuu taanaan if boodan deebinu nuti. Ijoollee tabara 8 dhumaa jira. Barattoota Oromoo cinaa dhaabbachuu qabna. Waboo cinaa dhaabbachuu qabna. Yoomiyyuu taanaan takka ayyaantuu tagaalaa laamee haadha fi abbaa ishii dhiifteetiiti. Harmee ishii dhiiftee warra isaanii dhiifteetiiti. Lubbuu ishii wareegaaf kanniteessaniifu nuti ilmaan Oromoodhaa qabsoo teenya itti fufuu qabna. Yoomiyyuu taanaan boodan deebinu. Qabsoo shamarran qoodarraa fudhannee fiixan baatu yoomiyyuu taanaan injifannoon uummata Oromooti. Argee lixaa kaasa magaalaa Galamsoo keessatti namni seenaan isaa dhukattee hundee hajaamu hatakkaa seenaan isaadha haka jenara waaqoo guutudha haka taaddasaa birru haka ilma qortuu seenaan isaa barabara yaadamamtu magaalaa Galamsoo keessatti hareeffa isaadha makiinaan lafarra harkisan takkaa seenaan isaa yaadadamne barabararraa akka seenaan isaa yaadamtu seenaan Galamsoodha hangafa qabsooti siifilma carcarqirroo keessatti rasaansi dhuke yeroo duraatiif. Sanifu seenan hundeedha seenan isaa barabaraan akka yaadamtu magaalaa Galamsoo keessatti amna guyyaa lama reeffisaadha makiinadhaan Haile Sillaaseen lafarra harkifte magaalaa Galamsoo keessatti takkaan isa dubbateen jiru hundee Sheemomar Rashiid magaalaa Galamsoo keessatti harkifamtee takkaan namni isaa yaadan jiru sanifu barabaraan akka seenan isaa yaadamtu Oromoof wareegame sanifu seenan isaa barabara yaadachuu akka seenaa isaadha. Sirni kabaja guyyaa waboo biyya Hoolaandii kana fakkaata ture. Maallaqni guddaan gumaacha waboodhaaf buufamee ture achirratti. Caalbaasiin suuraa eebbisaa addunyaa dhiyaatee gurgurameera. Galiin irraa argame waboodhaaf oolee ture. Keessummaa kabajaa akka turan barreessaan adda bilisummaa Oromoo kutaa giddugala Awurooppaa obbo Gammadaa Baroodaa haala yeroo qabsoo biyya keessaa irratti haasaa isaan godhan immoo torbee qabannee deebina. Waan hadhan waliin turtaniif horaa bulaa sirba kana sin affeereera. Kanisa damma kelale sifingo yomu nana betin sinagadu yomu shankon ke harkan kendo yomu gocha kelale sifinga promo kanisa damma kelale sifingo yomu nana betin sinagadu yomu shankon ke harkan kendo yomu gocha kelale sifinga promo
mirrayam nasela jalan jarjari entate mala ababon biya koste tarara ula kesa kufisi kawabi mala mirrayam nasela jalan jarjari entate mala ababon biya koste tarara ula kesa kufisi kawabi mala kaige romarse adano sanapse gabram sujede dini danga japse dolam minadate biya safal mate ras kodan kabu warri sena gate himadi dundu andidu jadi yo mamma kana yo mikenya siti himena tinimne akana ne boda lamadira indo bota guna madikenya himadi dundu andidu jadi yo mamma kana yo mikenya siti himena tinimne akana ne boda lamadira indo bota guna madikenya Makale si fingo yamo kana betin sinabda du yamo shankon ke harka keno yamo gocha kelale si fingo promo ya kani sada makale si fingo yamo kana betin sinabda du yamo shankon ke harka keno yamo gocha kelale si fingo promo Egaa dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jennee kanumaan xumurreerraa waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee amma walitti deebinutti haala baga gaarii keessa akka turtan yeroo hundumaa hawwii keenyadha. Sirba kanaan nagaatti. Baraan sindiina keenya warra gumaa walitti narraaraamnu nu gonkumaa maadaa kaleessa jira kan hin banne. Nuti yaadaan nani raanfanne aanolee si yaadana jalankoo si yaadana gulalee si yaadana baranas aanolee si yaadana jalankoo si yaadana gulalee si yaadana baranas Kanesa walin farsitu Kirano letina waranantu Mabnu ilalu akasaniti Nufita nama tikurtinuti Wabba karati galtenuti Oromoni ga Kenya Oromiyaan biyya Kenya Ilanu dina Kenya Hakitu morni Kenya Oromoni ga Kenya Oromiyaan biyya Kenya Ilanu dina Kenya Hakitu morni Kenya Ujenne hiyine kambir matudane Ada Kenya famanti Kenya le mulkamne Jarra tokko balagadani kamne Ammas kuno biyya Kenya samamne Jarra tokko balagadani kamne Ammas kuno biyya Kenya samamne Dangalae lolae dinni lamni kiya Kambakate biyya sadi sebae biya Ya Rabbi goftanu sitti yamamo Ati barbadi gumad manoromo Ya Rabbi goftanu sitti yamamo Ati barbadi gumad manoromo Anu desi adanna Chalan kosi adanna Lafa lafeen Oromoo irratti cabe Lafa dhiin Oromoo irratti cobe Akkamisi daganna Har'allee si yaadanna Baraan sindiina keenya warra gumaa walitti narraaraamnu nu gonkumaa maadaa kaleessa jira kan hin banne har'a
nuti yaadanna nirraanfanne aanolee si yaadanna jaalan koo si yaadanna ngulalee si yaadanna baranas baranas aanolee si yaadanna jaalan koo si yaadanna ngulalee si yaadanna baranas baranas la 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 bulchitu tiksello keenya hedduutu jira beektonni keenya hedduutu jira beektonni keenya biyya oromiyaas kan oromooti ormaa filannoo akka laayyooti irratti dhumnee lubbuun dabarti oromoon dhiiga keenya oromiyaan biyya keenya ilaalluu diina keenya argitu mormi keenya